Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan madaalli kamiinuu dukkanarraa baritti caati jirti jedhan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadha dhiyeessiin annisaa niikularaa osoo hin mirkanaa'in hiyyummaa keessaa ba'uun gonkumaa hin danda'amu jedhan. Raashiyaan sanada araaraa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampiin dhiyaate fudhatteeti jirti. jalqabarratti dhagaa ka turtan oduu ijoo guyyaa irraatiif isinii qopheessine keessaa bakka jirtan maratti hordoftoota keenya nageenyi keessan isin haa ga'u isiniin jecha miidiyaa harka keessan irraa Soof Umar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kana isinitti himaa jirra. Oduu sa'aatii kana kan isin biraan ga'aa jiru an Uudii Muusaati kallattumaan ammoo gama bal'ina oduutittiin isin dabarsa. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan madaallii kamiinuu dukkanarraa baritti caatii jirti jedhan. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaan mata duree waliigalteen dimokiraatawaan tokkummaa sabdaneessummaatiif ja'uun bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti naannoo jiddu galeessa Itoophiyaadha magaalaa Osoonatti kabajameeti jira. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatee hooggantoonni mootummaa federaalaa olaanoon bulchitoonni naannolee kantiiboonni bulchiinsa magaalotaa kabaja ayyaana kanarratti argamaniiti jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed wayita kana ergaa dabarsaniin ammoo bilisummaa dhiiga abbootii keenyaatiin dhaalle badhaadhina cimsuudhaan hojii dhalootarraa eegamu hojjetuu qabna jedhaniiti jiru. Itoophiyaa keessatti gannaa fi bona qotuudhaan birmadummaa nyaataa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan kennamee hojjetamaa jiraachuudhaas muummichi ministeeraa ibsanii jiran hoggaa ta'u. Itoophiyaan madaallii hundaanuu dukkanarraa gara baritti ce'aa jiraachuu isaatis ammoo Dr. Abiy Ahmed jala sararanii ayyaanicha irratti himaniiti jiru. Kana maleedhas ammoo muummichi badhaadhina milkeessuun adeemsa nama qoru ta'us jedhan Itoophiyaan rakkoo isii qofa osoo hin taane humna isiitis ilaaluun akka barbaachisu dubbataniiti jiru. Dr. Abiy Ahmed badhaadhinni guutuun Itoophiyaa kan mirkanaa'u Itoophiyaanonni gamtaan tattaafachuu fi hojjechuu yoo danda'ani jedhaniiti jiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadha dhiyeessiin annisaa niikularaa osoo hin mirkanaa'in hiyyummaa keessaa ba'uun gonkumaa hin danda'amu jedhan. Ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximaatewoos dhiyeessiin annisaa niikularaa osoo hin mirkanaa'in hiyyummaa keessaa ba'uun kan hin danda'amne ta'uu himaniiti jiran. Dhiyeessiin annisaa niikularaa osoo hin danda'amne hiyyummaa keessaa ba'uun kan hin yaadamne ka jedhan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadha Geediyoon Ximaatewoos. Itoophiyaan sagantaa annisaa niikularaa haala qajeeltoo idil addunyaatiin hojiirra oolchuudhaaf deemsa jalqabdee jiraachuu isiitis ibsaniiti jiru. Sagantaan jalqabsiisa misooma annisaa niikularaa Itoophiyaatii fi hojiin eegalchiisuu koomishinii annisaa niikularaa Itoophiyaatis raawwatameeti jira. Waltajjiin marii akkaataa jalqabsiisa hojii koomishinichaa irratti mari'atus taa'amaa kan jiru yeroo ta'u sagantaan misooma annisaa niikularaa nagaa Itoophiyaadha kun dameewwan fayyaa qonnaa fi kanneen birooti irrattis qooda olaanaa gumaacha jedhameeti jira. Waltajjii marii annisaa niikularaa Itoophiyaa kanarratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadha Geediyoon Ximaatewoos fi koomishinii annisaa niikularaa Itoophiyaadha Saandoqaan Dabbabaadha. Daarektarri olaanaan itti aanaa annisaa atoomikii idil addunyaadha Mikaa'el Chodaakov akkasumas ammoo qooda fudhattoonni biroo argamaniiti jiru. Beeniinitti yaaliin mootummaa aangorraa fonqolchuuf taasifame fashalaa'eeti jira. Yaaliin mootummaa biyyattii aangoo isaanii irraa humnaan fonqolchuuf waraanni biyyattii Beeniinitti godhaa turan fashalaa'uun isaa ifoomeeti jira. Mootummaan Beeniin loltoota isaatiin aangoo irraa fonqolfamuudhaaf yaalii taasifamee ture. Ifirraa qolachuu isaa beeksisee jiru yeroo ta'u loltoonni Beeniin mootummaa isaanii humnaan aangoo irraa qaarsuudhaan aangoo siyaasaa biyyattii dhuunfachuudhaaf yaalii cimaa taasisanii turuun isaa gabaafameeti jira. Loltoonni biyyattii pirezidaantii Beeniin Paatiriis Taaloon taayitarraa fonqolchinee jirra jechuudhaan gara televezyiinii biyyattiitiin labsuu isaanii booda mootummaan Beeniin yaalii fonqolchaa isarratti taasifamte ifirraa qolachuudhaan jalaan ajaa'ibuu isaa ibseeti jira. Maddeen odeeffannoo raayyaa ittisa Beeniinii fi humnoota tikaa mootummaa Beeniin akka ibsanitti yaalii fonqolchaa fashaleeffamuu isaa hordofe loltoonni hedduun to'annoo jala oolfamuu ibsaniiti jiru.
Pirezidaantiin Beeniin Paatiriis Taaloon koraa aangoo siyaasaa biyyattii eegadaalan umrii waggaa 10 masara biyyattii keessatti dabarsanii jiran yommuu ta'u, ji'a eebila dhufaa jiru kana ammoo aangoo isaanii dabarsanii karaa nagaatiif kennuudhaaf ji'a eebila dhufaa jiru kana ammoo aangoo isaanii dabarsanii karaa nagaatiin kennuudhaaf osoo qophaa'aa jiranii yaaliin fonqolchaa loltootuma isaatiin isarratti raawwatamuutu gamasirraa dhagahame. Pirezidaantichi aangoo siyaasaa Beeniin eega dhuunfatanii asitti dinagdee biyya isaanii fooyyeessuudhaan kan maqaan isaanii dinqisiifatamuu fi hojiin isaanii hawaasa biratti fudhatama qabdu yoo ta'es ammoo gama nageenya biyyattii furuu dhabuutiin hawaasa biyyattii biratti nama hedduu komatamuudha. Oduu xumuraatii fi oduu bahar gamaata qabannee isinii dhiyaanneen ammoo Raashiyaan sanada araaraa pirezidaantiin Ameerikaadha Doonaald Tiraampiin isaaniif dhiyaate fudhachuu ibsiteeti jirti. Raashiyaan tarsiimoo haaraa nageenya biyyoolessaa pirezidaantiin Doonaald Tiraamp isaaniif dhiyeesse kaayyoo Mooskoodhaatiin kan wal simu ta'uu isaatiin fudhachuu isiidha ibsiteeti jirti. Sananni fuula 33 qabuu fi torbee kana bulchiinsa Ameerikaatiin ifatee jiru kun kufaatii qaroomina ardii warra Awurooppaa mudataa jiru kan ifoomsee fi Raashiyaa fi Waashingtan jidduutti ammoo haada firummaa siyaasaa jiru hajabeessee jechuudhaan jajameeti jira. Qondaalonni Awurooppaatii fi xiinxaltoonni garaagaraa ammoo tarsiimoon Tiraamp kana mormanii jiran hogguu ta'u dabalataanis mirga yaada fi bilisaan ibsachuutii fi Raashiyaadhaaf sanadichi kaloogu jechuudhaan warri Awurooppaadha komataati jira. Sanada araaraa Doonaald Tiraampiin dhiyaate kana ilaalchisuudhaan dubbiimaan masaraa Kremlin Dmitri Peskov gaafii fi deebii ejensii oduu mootummaa Raashiyaa taas wajjin taasisanii turaniin yaanni Waashingtan yaada Mooskoodhaa wajjin kan wal simu waan ta'eef guutumaa guututti ni fudhanna jedhaniiti jiru. Dabalataanis ammoo yaada Tiraamp dhiyeessan kana guutumaan guututti Mooskoon aamiin jettee fudhachuudhaan dura gadi fageenyaan kanayyoota isiitiin ifirraa xiinxaltu ta'uudhaas ibsaniiti jiru. Tarsiimoon kun dhimma Raashiyaa ilaallatu irratti afaan tolaa haasa'u ta'us shira Ameerikaan Mooskoodhaaf qopheessite ifirraa kashakku pirezidaantiin warra Raashiyaadhaa Putiin sanaduma pirezidaantii Ameerikaatiin dhiyaate kana gadi fageenyaan akka qoratamuuf yeroo kan fudhatu ta'uudhaas ibseeti jira. Sanada araaraa Raashiyaatii fi Yukireeniif masaraa Oovaaliin dhiyaate kana irratti gamtaan Awurooppaadhaa carraaqqii walitti bu'iinsa dhaabuudhaaf Ameerikaan eegalte kana dura dhaabbachuudhaan himatamaa jiru ta'uun isaa ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa harka keessanirraa Soofumar miidiyaa irraa oduun isin biraan gahaa turre kanumaan raawwateeti jira. Sagantaalee fi qophiileen birootti dhufanii yeroo gaarii qabaadhaa.